Hordoftoota chaanaalii Yaadii Miidiyaa Neetwoork akkam jirtan hordoftoota koo nagumaanii odeeffannoowwan chaanaalii kanarratti isin dhiyeessu gaa hordofaa akka jirtaniin quba qabaa. Odeeffannoowwan ani isin dhiyeessaa jiru kun hangam isin fayyadaa jiru wantoota haarawaa irraa argachaa jirtu laata? Yoo kana ta'e yaada kennuudhaan akka hirmaattaniifin isin gaafadha. Wanni fooyyessuu danda'u maaliin akka isin dhiyaatuuf wanni barbaadan maal fa'i akka ta'es yaada barreessuudhaan natti himuu dandeessu hirmaadhaan isiniin jedha. Yeroo kanaaf kan qabadhee dhiyaadhee ibsa itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii kennaniin qabadhee dhufe. Egaa obbo Namarraa Bulii Oromiyaa Broadcasting Network OBN'f leenjii tibbana hooggantootaaf kennamaa ture ilaalchisuudhaan ibsa bal'aa kennaniiru. Egaa hubannoo gahaa akka argachuu dandeessaniif ibsa isaan kennan kana akka hordoftaniif egaa kan inni isin qabadhee dhiyaadhee guutuu isaa hordofuudhaan hubannoo keessan akka gabbifattaniif isin affeera. Daawwadhaa, turtii gaarii. Leenjiin akka biyyaatti hooggantoota paartii badhaadhinaatii fi guyyoota 10f marsaa lammaffaadhaaf kennamaa ture. Leenjii kana keessatti gara nama 11,000 fi isaa oliitu irratti hirmaachaa jira. Leenjiin kun jalqaba akkuma ibsine kaayyoon isaa tokkoffaan hubannoo uumuudha. Hubannoo uumuu duwwaatu hin ta'in humna raawwachiistummaa geggeessaa keenya sadarkaa hundarra jiru cimsuudha. Sadaffaan immoo leenjifamaan kun godinoota adda addaa keessaa dhufee keessaa'u godina duwwaa utuu hin ta'in sadarkaa aanaarraa bulchooti aanaa bifa haaraadhaan mootummaan tajaajila uummataa fooyyessuudhaaf jedhee bifa haaraadhaan caasaa gandoota baadiyyaa Oromiyaa hunda keessatti bifa haaraadhaan gurmeessee jira. Kanaaf bulchoota gandaa yeroo jalqabaatii fi sadarkaa barnootaatiinis ta'ee qophaa'ummaa uummata tajaajiluutiin sadarkaa olaanaatti qaban kan hirmaachisedha. Kanaaf kana giddu galeessa godhatee kaayyoon isaa inni sadaffaan muuxannoo walirraa akka horatan, walirraa akka baratan gochuudha. Kana gochuudhaan immoo ergama taanuu fi hooggansi keenya akka qophaa'u yaadamee geggeeffamaa ture. Akka waliigalaatti yeroo fudhannu leenjiin kun karaa milkaa'ina guutuu qabuun kan xumuramedha jennee fudhachuu dandeenya. Leenjiin kun mata dureewwan adda addaa irratti kennamaa kan ture. Mata dureen tokkoffaan akkuma mata duree leenjii sana ilaaltan mata dureen leenjii sana waliigalaan humna mul'ataa, humna abjuu, guddina amansiisaadhaaf kan jedhu giddu galeessa godhatee geggeeffamaa ture. Kanaaf akka mata duree tokkotti leenjiin irratti kenname humna abjuu, guddina amansiisaadhaaf kan jedhu ture jechuudha. Egaa humni abjuu jechuun leenjii kana keessatti wanni gurguddaan irratti xiyyeeffatame isa ta'ee abjuun jennu kuni mul'ataa ol biyya tokkoof guddina biyya tokkootii fi mul'ati baay'ee barbaachisaadha. Abjuu kan jennu kun immoo mul'ata mataasaa kan hammatu mul'ata taansee immoo tarsiimoo ittiin hojiirra oolu kan qabu tarsiimoo taansee immoo karoora of danda'e karoora yeroo gabaabaa yeroo dheeraa kan giddu galeessa godhatee raawwatu akka ta'ee fi biyya hunda keessattuu biyyi hunduu mul'ata mataa ishee dandeessee hin qabdi. Kanaaf tokkoffaan asirratti leenjii kennuu ture. Lammaffaan immoo badhaadhinni abjuunsa maaliin? Abjuun badhaadhinaa biyya kana keessatti waliigalaan badhaadhina waliigalaa mirkaneessuudha. Badhaadhina maatii mirkaneessuudha. Hiyyummaa biyya kana keessa jiru seenaa gochuudha. Biyyi kun biyya Itoophiyaa jedhamtu waggoottan 5-10 itti aanan keessatti biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa dinagdeedhaan akka dursitu gochuudha. Yeroo gabaabaa keessatti immoo dinagdeen biyya kana akka fooyya'u biyyi kun kadhaa keessaa baatee biyya of dandeessuu fi biyya biraa gargaartu akka taatu taasisuudha. Deemee mul'ati abjuun badhaadhina waliigalaa biyya kana keessatti mirkaneessuudha. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf immoo badhaadhinni jennu nuyi akka sirna kaleessaa sirna ta'e faarsuudhaaf itoo hin ta'in ummatii waliigalaan biyya kana keessa jiru carraa misoomaa biyya kana keessa jirutti fayyadamee gara badhaadhinaatti ce'uu danda'u nurra jiraata.
mul'ati badhaadhinaa isa kana jenneeti kan qabachaa turre leenjiinis mata duree kanarratti bal'inaan kennamaa ture jechuudha. Kanaaf abjuu yeroo jennu hawaasa keenya keessatti hiiki isaa sirnaan karaa adda addaa hubatamuu ni danda'a. Abjuu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa jedhu garuu abjuu calluma jedhee namni abalu abjuudha jedhee haasa'u sanatu hin ta'ini abjuu biyya geeddaruu danda'u, abjuu jijjiirama fiduu danda'u, abjuu hiyyummaa keessaa baasuu danda'u. Namni abjuu hin taanes abjoochuu hin danda'a. Abjuu biyya geeddaruus abjoochuu hin danda'a. Nuyi abjuu nuyi jennuu fi mul'ata nuyi qabnu mul'ataa fi abjuu biyya kana jijjiiru akka ta'e leenjifamaan kun sirriitti akka hubatu gochuudhaaf yaaliin godhameera. Asirratti beekumsi gaariinis uumameera. Ejjennoo sirriinis qabatameera jedhameeti kan fudhatamu jechuudha. Lammaffaan seenessa leenjiin kan irratti kenname. Seenessi jechuun akka hundi keenya iyyuu beeknu biyya tokko ijaaruudhaaf seenessi baay'ee murteessaadha. Seenessa jechuun daa'imummaarraa jalqabee daa'imni tokko maal dhagahaa guddate injifachuu nan danda'a jedhaa dhagahaa guddate moo nan danda'a amantaa jedhu godhataa guddate moo ani rakkoo keessaa ba'uudhaaf gargaarsa na barbaachisa jedhaa guddate kan jedhu mataansaa laalamuu qaba. Kanaaf seenessi hiika guddaa qaba biyya tokko geeddaruu keessatti. Fakkeenyaa fi biyyooti duran turre biyya kan ta'an Israa'el yoo fudhanne biyya diigamte turte biyya rakkoo adda addaa keessatti gidiraa argaa turte faayinaalii biyya taatee uumamte. Jaappaan waraana addunyaa lammaffaa booda rakkoo adda addaa keessa turte waan ishee hin galchine baay'ee keessa galte boodarraa seenaa ishee jijjiiruudhaan Jaappaan imeejii uummata Jaappaan jijjiiruudhaan Jaappaan addunyaa keessatti irra dhageettii guddaa akka godhattu kan taate jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti seenessi biyya jijjiiruudhaa fi biyyas balleessuudhaa fi hiika guddaa qaba. Kanaaf badhaadhinni seenessi inni hordofu maalinni badhaadhinni seenessi inni hordofu seenessa walooti. Seenessa qeenxee olaantummaadhaaf gadaantummaa saba tokkoof kan biraatu hin ta'in biyya kana keessatti kan nu baasu obbolummaadha jedhee amana. Carraan guddina keenya walitti jira jedhee amana. Isa tokko xiqqeessuudhaan sabi biraan hin guddata jedhee amanu. Kanaaf carraan keenya walitti jira kan nu baasu seenessa walooti. Ummatooti Itoophiyaa carraan guddina isaanii walitti jira. Kanaaf wal kabajuu, tokkummaa, jaalala, wal qixxummaa giddugaleessa godhannee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf hoggansi keenya naannoorraa hamma gandaatti jiru sabaaf sablammootii ganda isaa keessa jiran adda addaatu jira. Sabaaf sablammoota kanaaf kabaja isaanii malu kennuufii danda'utu irra jiraata. Wal qixxummaa mirkaneessuu danda'utu irra jiraata. Obbolummaa mirkaneessuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf seenessi ijaaru seenessa walooti malee seenessa qeenxee saba tokko ol kaasee saba biraa xiqqeessu ijaaruu danda'u nurra jiraatu. Asirratti akka ejjennootti qabatee paartiin keenya deemaa jira. Asirratti leenjiin bal'aan kennameera jechuudha. Sadaffaan gama siyaasaatiin jijjiirama fiduu yookiin injifannoo gama siyaasaatiin fiduu danda'u nurra jira kan jedhu mata dureen irratti kennamaa ture jechuudha. Siyaasi biyya kana keessa ture hundi keenya iyyuu hin beekna. Asuma dhiyeenyatti fudhannee olaallu adawaayin siyaasa inni hordofaa ture keessattuu abiyyootaawi dimokiraasii yookiin warraaqsi dimokiraasii jedhamu amalli isaa maalinni tokkoffaan hirmaachisaa miti. Fakkeenyaaf qotee bulaan deeggaraa sirnichaa godhee fudhata. Horsiisee bulaan immoo deeggaraa miti jedhee amana. Kan biraa humni baratee fi humni daldalaan qabeenya qabu sirnichaaf amanamaa miti jedhee fudhata. Kuni mataansaa rakkoo guddaa qabaa kan jedhu paartiin keenya kan qabu. Kanaaf akka paartii badhaadhinaatti siyaasa nuyi hordofnu karaa tokkoon siyaasa giddugaleessaatti kan hordofnu siyaasa caafii biraadhaan warri bahaa hordofan yookiin sooshaalizimii yookiin koominizimii kan jedhamu miti. Karaa biraadhaan immoo sirna niyoolibiraalizimii waa hundi nama dhuunfaa giddugaleessa godhatee deema kan jedhu miti. Kanaaf siyaasii akka paartii keenyaatti hordofnu siyaasa giddugaleessa ta'e. Kana jechuun mirga gareetiifis mirga dhuunfaatiifis walqixa kabaja kan kennu. Mirgi garee kabajuudhaan mirga nama dhuunfaa kabaja jedhee namanu paartiin keenya. Mirga nama dhuunfaa kabajuudhaan mirga Oromoo hunda kabaja jedhee namanu. Kanaaf mirgi gareesi mirgi nama dhuunfaas walqixa kabajamuu danda'utu irra jiraata. Diimokiraasiin jiraachuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf akka waliigalaatti siyaasni nuyi hordofnu siyaasa giddugaleessaati.
sirni dinagdee nuyi hordofnullee progressive kapitaalizimii akka hordofnu sirnitti ifatti leenjiin irratti kennamaa ture asirratti hubannoo gahaan kennamaa jira jechuudha. Keessattuu yeroo taanu keessatti rakkoon biyya kana keessa jiru tokkoffaa aadaan siyaasaa biyya kana keessa jiru mataa isaatti rakkoo guddaa qaba kana jijjiiruu danda'u nurra jiraata. Aadaan siyaasaa biyya kana keessa ture tokko ajjeesuudhaan aangoo qabachuudha. Karaa biraa aangoon kan maddu sagalee uummataarraa utuu hin ta'in aangoon kan maddu qawweerraa afaan qawweetii jedhanii warra amanantu jiru. Still aangoo afaan qawweerraa finnaa jedhanii bosona keessatti warri qabsaa'antu jiru jechuudha. Kanaaf aadaa siyaasaa akkasii jijjiiruu danda'u nurra jiraata. Aadaa hin taane aadaa tokko balleessuudhaan aangoo argachuu jedhamu kana jijjiiruu danda'u nurra jiraata. Karaa biraa immoo hawaasi siyaasi galeef hawaasa siyaasa hubate uumuu danda'u nurra jiraata. Kana gochuudhaaf immoo hirmaattota yookiin stakeholderii warra jedhaman dhaabbilee siiviikii dhaabbilee dimokiraasii warra jedhaman dhaabbilee siyaasaa morkattoota warra jedhaman boordii filannoo isaan kun mataan isaanii gahee isaanii taphachuu danda'utu irra jiraata. Jaarmeeleen dargaggoo dubartii akka waliigalaatti biyya kana keessa jiranii aadaan siyaasaa biyya kana akka jijjiiramu gochuudhaa fi isaan gahee mataa isaanii of danda'e qabaachuu danda'u nurra jiraata. Kana gochuudhaan aadaa siyaasaa biyya kana jijjiiruu qabna. Kana jijjiiruudhaaf immoo froontii irra kan jiru geggeessaa kana geggeessaan kun asirratti hubannoo gahaa akka qabaatu gochuudhaaf yaaliin godhameera. Karaa bu'a qabeessa ta'een deeme jennee fudhachuu dandeenya. Inni biraan dinagdeedha. Dinagdee irratti jijjiirama fiduudha. Dinagdeen biyya kana akka hundi keenya beeknu riiformiin kun yeroo dhufu dinagdee mindaa hojjettoota isaa kaffaluu hin dandeenye ture. Sababiin isaa maal inni dinagdeen biyya kana keessatti adawaayiin hordofaa ture agricultural led industry kan jedhu hordofaa ture. Kun tootaalii sirrii miti kan jedhu qaba paartiin keenya. Dinagdee gos-tokkeedhaanii biyya jijjiiruun hin danda'amu. Addunyaanis akkasitti hin jijjiiramne. Haalli qabatamaan biyya kana keessa jirus kanaa miti. Kanaaf dinagdeen keenya maltii ta'uu danda'utu irra jiraata. Hunda damdaneessa ta'uu danda'utu irra jiraata. Qonna irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Industirii irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Turizimii irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. ICT irratti hojjechuu danda'utu irra jiraata. Isaan kanatu walitti hidhamee dinagdee Itoophiyaa jijjiiraa kan jedhu kan qabu jechuudha. Kanaaf adeemsa waggootanii 3-4 darbeen home grown economy hordofneeni biyyi keenya biyyoota Afrikaa keessaa jechuudha. Biyyoota Afrikaa bahaa keessaa keessattuu dinagdee tokkoffaa akka taatu. Afrikaa keessaa immoo shanaffaa akka taatu. Waggoota 10-15 itti aanan keessatti immoo addunyaa keessatti biyyoota dinagdeedhaan liid gochuu danda'an keessaa tokko ta'uu akka dandeessu qabatamaadhaan inisheetiiviin har'a biyya kana keessatti jalqabame oomishii qamadii jallisiidhaan biyya kana keessatti jalqabne ammumaa gargaarsa qamadii keessaa baanee alatti ekspoortii jalqabuu keenya. Buna irratti ekspoortiin nuyi jalqabne ammuma of danda'ee doolaara hedduu nu argamsiisaa akka jiru kan nu agarsiise fi deemee kallattiin hordofaa jirru kuni kallattii bu'aa qabatamaa fiduu danda'u akka ta'e qabatamaadhaan argineerra. Kana jechuun garuu galma geenyetu hin ta'in galmi keenya fagoodha karaa sirriirra akka jirru kan nu agarsiise jechuudha. Inni kan biraan ijaarsa dhaabbileeti. Ijaarsa dhaabbilee jechuun institution buildingiin biyya tokko keessatti gahee of danda'e qaba. Akka hundi keessanuu beektan biyyoota Awurooppaa, biyyoota Eeshiyaa baay'een isaanii, biyyoota Ameerikaa institution building jedhamu kana tootaalii sadarkaa fooyyee qabuun deeman, sadarkaa baay'ee gaarii ta'een deeman. Biyya sana keessatti paartiin siyaasaa geddaramee dhiisee sirni itti fufaa jechuudha. Hojiin itti fufaa jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf dhimmoota gurguddaa 4-5 barbaachisaadha jedhee amana paartiin keenya. Tokkoffaanii sirna cimaa ijaaruudhaaf, institutionii cimaa ijaaruudhaaf seerrii fi hojmaatii barbaachisaadha jedhee amana. Institutioniin tokko, taqwaamiin tokko, biiroon barnootaa, waajjirri galii, biiroon fayyaa, biiroon nageenyaa tokko akka biirootti ergi dhaabbatee booda mataan isaa sirna ittiin hojjetu qabaachuu qaba. Seera ittiin hojjetu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Kan beekamu jechuudha, kan dubbifamu jechuudha, kan barreeffamu jechuudha. Yaada nama duwwaadhaan kan hojjetamu duwwaatu hin ta'in. Lammaffaan akka loojistikii waajjira keessatti hojjetu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Calluma dhee bakkee keessatti kan waanuma ta'e hojjetu tun ta'ini of danda'ee bakka beekamaa ummatitti beeku, ummatitti isa argatu qabaachuu danda'utu irra jiraata kan jedhu tu jira jechuudha. Karaa biraa nami jiraachuu danda'utu irra jiraata. Nama jechuun instituushinii sana beekee nama tajaajilu jechuudha. Instituushina sanaa fi amanamaa nama ta'e jechuudha. Kaayyoo galma instituushiniin dhaabbatee fi amanamummaadhaan nama raawwachiisu qabaachuu danda'utu irra jira jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf paartiin keenya
mootummaan keenya instituushinii cimaa murteessaadha. Instituushinii cimaa ijaaruudhaa fi nami jiraachuu danda'utu irra jiraata. Seerri jiraachuu danda'utu irra jiraata. Hojmaati jiraachuu danda'utu irra jiraata. Loojistikii guutuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf kanarraa kaaneetu naannoo aanaa ganda godina duwwaa irratti tun ta'in ganda cimaa qabaachuun instituushinii cimaa ijaaruun kan nurra jiraatu ummati kan jiru ganda waan ta'eef ganda irratti hojjechuu danda'u nurra jira jennee hoggansa 50,000 itti siqu yeroo tokkoon mobilaayiz goonee ganda baadiyyaa keessatti ummati keenya tajaajila gahaa akka argatuuf hojjechaa kan jiru kana giddu galeessa godhanneetu jechuudha. Kan biraan nageenya giddu galeessa godhatee nageenyi furtuu waan hundaati jenneeti kan amanu. Kanaaf nageenyi kan jiraatu sochii mootummaa duwwaadhaan utuu hin ta'in sochii lammiileen biyya kana keessa jiraatu ummati Oromoo ganda isaa keessatti mana isaa keessatti godhu hundaan kan mirkanaa'u jedheeti paartiin keenya kan amanu. Kanaaf waa hundaa olitti ummati keenya hundi nageenyaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Gandi keenya baadiyyaa hundi nageenyaan of danda'utu irra jiraata. Nageenya isaa kabachiisuu danda'utu irra jiraata. Abbaan ta'e lafaa ka'ee gandoota Oromiyaa keessatti karaa barbaadeen ummata jeequun hojii misoomaa irraa dabsuun isarra hin jiraatu. Kana gochuudhaaf milishaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruu danda'u nurra jiraata. Gaachana sirnaa cimaa sadarkaa gandaatti ijaaruu danda'u nurra jiraata. Poolisii cimaa ijaaruu danda'u nurra jiraata. Kan ammoo hirmaannaa uummataa keenya walitti hidhee nageenya amansiisaa guutummaa Oromiyaa keessatti fiduun dirqama. Yoo nageenya hin qabaanne misoomii keenya, dinagdeen keenya wabiin qabu jedhee amana jechuudha. Inni biraan naamusa. Waa hundaa olii akka hundi keenya iyyuu beeknu naamusi jiruu dhala namaa keessatti baay'ee murteessaadha. Sirni gadaa Oromoon gadaadhaan yeroo bulu seera barreeffame ammaa kana yeroo hin qabaatin jaarsaaf kabaja qaba, jaartiif kabaja qaba. Hanni jedhamu Oromoo keessatti baay'ee balaaleffatama sirna gadaa keessatti. Qabeenya namaa kan kee qabeenya hin taane kan kee gootee hin fudhattu karaa seera alaatiin jechuudha. Sirni sun karaa sii eeyyamu ala. Amma fudhannee yeroo laallu keessattuu aadaan uummata kanaa aadaan sirna gadaatiin uummata Oromoo durtumatee itti hojjechaa ture karaa adda addaatiin diddiigamaa jira jechuudha. Kun immoo waan inni diddiigamaa jiruu fi tokkoffaa duudhaa hawaasaa noormii hawaasi kun kaleessa qabu vaaliyuu hawaasi kun kaleessa qabu tokkoffaa sirnaan beekuu dhabuurraa kan dhufudha jechuudha. Beekuu duwwaatu hin ta'in immoo sirna sanaaf naamusa sanaa fi amanamaa ta'uu irraa dhabee dhufa jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee tajaajilli sirriin ummati argachaa hin jiru. Hanni bakkeewwan adda addaa keessatti babal'achaa jira. Hanni kun immoo deemee ummata keenya irratti dhiibbaa of danda'e godhaa jira. Kanaaf paartiin keenya amantaan isaa inni guddaan tokko hoggansi naamusa gahaa hin qabne naamusa kan madaallu naamusa hawaasatiin hawaasa keessa jiraannuun kaayyoo siraa bila gahuu danda'uun nurra jiruun naamusa kan madaallu jechuudha. Kanaaf hoggansi mataan isaa parsanaalii naamusa ga'aa naamusi hawaasi barbaadu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Naamusa paartiin barbaadu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Naamusi nuyi barbaadnu hundaa ol hannarraa hoggansa bilisa ta'e hannarratti ifaan kan qabsaa'u uummataa fi ani tajaajilaadha jedhee kan fudhatu uumuu danda'u nurra jiraata. Asirratti hojiin jalqabne yoo jiraate illee hojiin kun sadarkaa olaanaadhaan rakkoo adda addaa keessa waan jiruu fi asirratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u nurra jira kan jedhu irratti xiyyeeffatee kan kennamaa ture. Inni dhumaa fi inni guddaan geggeessaan paartiin badhaadhinaa barbaadu geggeessaa sarvaanti liidarii ta'edha. Sarvaanti liidarii jechuun geggeessaa tajaajilaa ta'e jechuudha. Geggeessaa alaqaa ta'e, boosii ta'e tun ta'in geggeessaa tajaajilaa ta'e uumuu danda'u nurra jiraata. Geggeessaan tajaajilaa ta'e geggeessaa akkamiiti? Paartiin keenya yeroo akkas jedhu maal jechuudha? Geggeessaa rakkina uummataa akka rakkina dhuunfaa isaatti fudhatu. Fudhachuu duwwaatu hin ta'in waan humni isaa danda'uuni rakkoo uummatarra jiru hiikuudhaa fi halkaniif guyyaa kan tattaafatu. Fakkeenyaaf paartiin keenya paartiin badhaadhinaa biyya kana keessatti ummati Oromoo ta'e ummati sabaaf sablammooti biyya kana keessa jiran hiyyummaa keessaa bahuutu irra jiraa jedhee amana. Amanuu duwwaa miti. Hiyyummaa keessaa akka bahuu fi ummati kuni istirateejii yookiin tarsiimoo adda addaa tooftaa adda addaa bocee hojiitti hiikaa jira. Fakkeenyaaf oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf kadhaa qamadii keessaa akka baanu gochuudhaaf inisheetiivii adda addaa kan qamadii, kan bunaa, kan beeladaa magaala keessatti immoo inisheetiivota adda addaa bocuudhaan hojiirra akka oolan godhaa jira jechuudha. Kanaaf sarvaanti liidarii jechuun rakkoo uummataa seensi gochuu danda'utu irra jiraata.
akka rakkoo isaatti fudhachuu danda'utu irra jiraata. Seensi gochuu bira darbee immoo rakkoo sana hiikuu danda'uun irra jira jedhee amanuu danda'utu irra jiraata. Amanuu duwwaatu hin ta'in immoo piraaktikaalii rakkoo sana hiikuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf geggeessummaan paartii badhaadhinaa keessatti jiru geggeessaa uummata irratti abbaa aangoo ta'uu hin ta'in abbaan aangoo uummata jedhee amanee aangoo sana karaa sana exercise aangoo nani qabu faayidaa uummataatiif jedhee kan amanu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf gara fuulduraatti geggeessaan nuyi uumuu barbaadnu geggeessaan nuyi uumuu nurra jiru jennee amannu sarvaanti liidarii geggeessaa tajaajilaa ta'e uumuu danda'u nurra jira jennee amannaa. Kanarratti leenjiin gahaa ta'e kennamee jira. Kanaaf dhimmoota kana bu'uura godhannee guyyoota 10 leenjiin kennaa turre guyyaa har'aa karaa baay'ee bu'a qabeessa ta'een hubannoo gahaa ta'e uumeera. Walitti dhufeenyi hoggansaa bakkeewwan adda addaa jiru baay'ee sadarkaa fooyyee qabuun dabaleera. Namni muuxannoo akka walirraa baratu godhee jira. Ammaa booda egaa wanni guddaan leenjiin kun galma waan hin taaneef galmi leenjii kanaa inni guddaan jiruu uummataa irratti jireenya uummataa irratti jijjiirama fidudha. Oromoon isteeppii tokko gara fuula duraatti tarkaanfateera moo hin tarkaanfanneedhaan madaalamuu kan qabu. Baadiyyaa keessatti bishaan qulqulluu meeqa finne? Daandii meeqa baadiyyaa keessatti fidaa jirra? Namni kaleessa qamadiidhaan jiraatu jiruunsaa jireenyi isaa geeddaramee gargaarsa keessaa ba'ee gargaartummaarraa gara oomishtummaatti nama meeqatu jijjiirame? Barataa meeqatu qarxiin barataa nama meeqatu fooyya'e? Du'aatii haadholeef daa'immanii meeqatu fooyya'e kan jedhuun madaaluu danda'u nurra jira jechuudha. Kana yoo goone dhugaatti nuyi sarvaanti liidariidha. Kana yoo goone dhugaatti nuyi jijjiirama fiduu hin dandeenya. Akka waliigalaatti immoo adeemsi keenya waggoottan 3-4 darbanii biyya kana keessatti carraa guddaa jiru fayyadamnee jijjiiruu akka dandeenyu kan nu agarsiise jechuudha. Dinagdee biyya kana duwwaarraa kaanee parsantii 8 fi isaa oliin akka guddatu. Oromiyaa keessatti qamadiin oomishtummaan qamadii bal'inaan akka deemu makaanayizeeshiniin akka guddatu gochuudhaa fi hojiin baadiyyaa Oromiyaa magaalaa Oromiyaa keessatti jalqabne ragaa guddaa nu ta'uu waan danda'udha. Akka waliigalaatti hojiin amma ammaatti hojjenne hojjechuu kan akka dandeenyu kan nu agarsiise malee galmi keenya ammallee fagoodha. Mul'ati keenyaaf abjuun keenya geggeessaa amma jiru jenereeshinii amma jiru duwwaadhaan utuu hin ta'in galmaan ga'uudhaaf mul'ataa fi abjuu keenya galmaan ga'uudhaaf jenereeshinii tokkos lamas barbaadu akka danda'u. Dhaloota tokkos lamas barbaadu akka danda'u. Wanni guddaan geggeessaan amma jiru waan isarraa eegamu hojjetee tiraakii sirrii uumee jenereeshiniin itti aanu immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu naannoo Oromiyaa jedhamtu sadarkaa olaanaa fi gara dudduubaatti ce'uu hin dandeenye irraan ga'uudhaa fi ergama akkasii fudhannee hojjechaa jirra. Hundi keenyayyuu geggeessaan sadarkaa kanatti leenji'ee mul'ata kana sheer godhee yaada kana sheer godhee abjuu kana milkeessuudhaaf koomitimentiin guddaan keessatti horateeti kan ba'e waliigala leenjii baay'ee gaarii fi milkaa'aa ture jennee fudhachuu dandeenya jechuudha.